baalageen ganda hin qabdu amantiillee hin qabdu maaliif jennaan namni gaafa gabbahee waan badaa tokko dalagu osoo namni hundinuyyuu karaa ufii jiruun kan arsiillee ta'e kan harargeellee ta'e itti muddii malee itti cabsii malee ofirraa balaaleffatee kun hundi kennaa kun hundiyyuu hin jiru ganaa waan guddatu gaddeemu dhufaa jira ganaa waan guddatu ta'amaa jira maaliif deeggaramaa jira ta'amaa jira jabaadhu jedhamaa jira akkas godhi jedhamaa jira duuba dhaabatameetiin jechuudha gaafa ka arsiitumamu kan harargeedhaa jala dhufee akkas gaafa ka harargeetumamu ammoo akkas godhi mataa keessa cabsi kana godhi gara naasuu takka malee keessattuu dubartoonni biyya arabaa keessa ta'anii dubartoonni jechuudha koomentii jala ta'anii gastii keessa ol galchanii surree irraa gadi mulqi irraa muri gadi harkisi qaama isaanii ilaalla akkas godhi maal godhi saala dhabdee dubartiin tun jechuudha haati namaatun jechuudha gaafa akkana haasoftu wallaahi baay'ee nama jibbisiisa baay'ee namatti ulfaata wallaalaan kennama wanni kana godhaa jiruu jaalfatiidho beekamtii karaa hin taaneen argataa jiran ebeluu beekamtii kanaan argate mee deemi ijoollee tana laali fooloon isaanii 1,100 goy ijoolleen tun maal dalagan fooloo godhan mee maaliin beekan mee maaliin beekan ijoollee tana mee barni kana ajaa'ibu ijoollee tana mee maaliin beekan irra jaaramne warra waan akkanaatiin feemas ta'e hunda irra jaaramne akkaawwantii isaanii irratti daaraa godhuudha wanni nu baasu laayivii seennee waan ofii akka duraanii laayivii seennee asliif nama maraa wal taanee halkuu akkaawuntii tokko damgoone irra cuubbisa akkaawwantii isaanii daaraa godhuudha malee wanni si baasu tokko hin jiru wal taanii jechuudha laayivii seenneef duuba keenyaaf laayivii seenneef duuba keenya namni ol seenu hundi akka riippoortu godhan irra goon liistiin hafannaa takka takkaan akkana qopheeffannee takka takkaan kaayyannee halkan kana manaa baluu gunnaa halkan kana irra gunna bakka deemanii. Mee ati gizee argite 200,000 qabatanii taa'an maal irratti uummanni kun gabbahee xiqqaa guddaan isaan fooloo godhe jettee yaaddaati mee maal dalaganiiti bara akkuma ati Abdallaan jaalattu akkuma ati Jaalibsaa jaalattu akkuma ati Dabbaal jaalattu akkuma Jinni jaalattu haati miskiinaa sunis miskiina ofii san jaalatti jechuudha naagala jettee baaftee jechuudha haadha yatiimaatitu jira kan abbaan qabne tokkicha san bichaa qabdutu jira obboleetti akka xiyyaatitu jira kan tokkicha san obboleessa tokkicha san qabdu gaafa obboleessa kan kee tokkicha san gubbaa dhaabatanii dhagaa afaanii guuranii namoota olaasanii jedhan simaantu sitti dhagaamata gastii jala teettee itti mudditti cabsi jettu rabbiin gudeeda kan kee irraa waan hin seenne haa baasu rabbiin gudeeda kan kee irraa noman seenne wayii sirraan haa baasu jechuudha keessattuu dubartoonni jechuudha obboleessa tokkicha san qabdutu jira tana abbaayyuu iyyaan hin argine obboleessa tokkicha san bichaa qabdu tayyookaa ilma abbaa manaa hin qabne ilma tokkicha san qabdutu jira narraa jijjiira jettee ka biyyaa baafte jechuudha. Siigalee kan isin jala teettaniitiin mataa keessa cafaqi mataa keessa dhayi akkas godhi maal godhi jettan jala teettanii afaan kamiiniin jedhaa bar keessattuu dubartoonni afaan kamiin onnee tamiin naasuun ni hafte yeroo durii dubartiin ililfattee malqabbaate kan wallole addaan dhoggite kan wal dhabe addaan dhoggite dubartiin akkas yeroo durii siinqeedhaan adda dhoggiti aadaan adda dhoggiti tan ammaa hoo irraa gadi baasi surree keessaa gadi harkisi cidhaan isaa jedhaa jirti jechuudha gastii gubbaa baate illaalla gad harkisi arsiin ka akkasii qabdin jenne gad harkisi harargeen ka akkasii qabdin jenne irraa gadi baasii gad harkisi meen ilaalla akkana keessa jirraa jechuudha yeroo kana keessa jirra warri giiftii kennuu danda'u gubbaa dhaabatee giiftii kennaa jira mee dhaabadhaa laala warroonni asiin dura nama wal cabsiisaa ture hundi isaanii geemii taphatanii $3,000 $4,000 fudhatanii galanii mana isaanii jiranii jechuudha. Mee namnummaan asirraa muka hudduu wal guuraa ture kan geemii beellamaa hin taphanne jira. Taphatee geemii beellamaa maal irratti geemii beellamaa taphsise diyaaspooraan dhaabateeti. Maal irra leenca 5 leenca 6 itti kennan. Orma kam cafaqeeti, orma kam tumeeti, orma kam wanna godhe daangaa kam lolee biyya kamiif lolee gubbaa dhaabataniitiin leencatti darbaa turan. Gubbaa dhaabatanii deeggaraa turan. Kana argataa jira kan lafaa dhufu maal isa rakkisaree maaltu isa daangees kakaleessa isa dura jiru kakaleessa nama ajjeesaa tureeyyuu kakaleessa nama cafaqaa tureeyyuu kakaleessa bar gaafa duraa sirna minilikiitu nu bukkoomse gaafa duraa sirna tigreetitu nu bukkoomse argitanii kan nama kolaaseis kan nama wanna jedheis hadda ofii deebisanii orma wal kolaasaa jirti. Gaafa gabbasanii cidhaan dhiiraatitti taphatan gaafa gabbasanii hudduu dhiiraatitti ulee horii harreedhaan eegan itti guuran eessa jira? Obboleessi kun maa garaa isin hin nyaanne namni kun maa garaa isin hin nyaanne jedhaa baran kana dalagaa tokkummaan illee hin jirtu kana dalagaa ka asirratti haasoof ka asirratti nu gollaallee timiti ol baanee dubbachuu gaafa nu asii ol baanee dubbanne garaa keessaan kabaloo jedhu jira jabaadhaa godhaa akkas godhaa
Maalii godha? Arusii ilmaan akkasii, harargee ilmaan akkasii, ilmaan caatii, ilmaan jinnii, ilmaan maalii kanatu jira jechuudha. Jaalfadiiloon bichaan dubbatee maal godha? Akkasuma Abu Rashiidaan bichaan dubbattee maal gooti? Wanni gootu tokko hin jiru. Rakkoon jiru guddaani naqarsa duubaan jirutu jira. Dhibee duubaan jirutu jira. Kan ijoollee tana gurmeessee gabbaasaa jiru. Viidiyoo wal jalaa sheer godhaarantu jira. Viidiyoo wal jalaa sheer godhaaran. Gaafa guddaan dhaabatee peejjii ofirratti sheer godhu. Meegama feesbuukii ilaal Jaalfadiiloo deemiti. Guddaa kanatu dhaabatee barkaanate silaa nama guddaa jettutu dhaabatee sheer godhu jira viidiyoo. Sirriidha harargeedha. Dachii garagalchan waan ofii ani dabariin bullee bara. Darsanii bara. Hojiirraa nu. Waan kun harargeedha. Atis harargeedha. Kamiidhame kun si dhukkubsa. Okay, welcome. Garuu sheeriin godhin. Ati ni obsita wallaalatu jira donqooroon jechuudha. Ka silkii kana banatee tiktokii bichaa banatanii dhaga'ee baratee jedhe. Kan dha'ee hinillee kan jedhee hinillee santu duuba jira. Ati arsiidha si dhukkubse sheeriin godhin viidiyoo badaa. Si galee gaafa ani shi peejii kiyarra gaafa sheer godhe followerri 100 qaba 50 qaba 60 qaba gaafa sheer godhe 60 san qulqulluun bichaan follow nan goone jechuudha. Donqooroo fi wallaala hedduutu sheer follow na godhee jechuudha. Keessattuu dhimma gandaa. Namni dhuunfaa namaa gollolee waan barbaade wal godhuu danda'a. Dhimma gandaa. Abbaan barbaade fuula hidhatee maqaa arsiitii yoo dhufee harargeetume. Abbaan barbaade fuula hidhatee maqaa harargeetii yoo dhufee arsiitume. Arsii ta'uu isaa maaltu quba qaba meena kim? Eenyu quba qaba? Raajii kam isa kaaftee mattaawqaa kam qaba? Maqaa kam qaba? Sabboona harargee ta'e maqaa bannateedhaaf harargee guutuu bakka bu'uu danda'a. Abadan. Sabboona harargeeti maqaan maaliif beekta harargee ta'uu isaa meena kim? Falmata arsiiti maqaan maaliif beekta arsii ta'uu isaa? Eenyutu sababa bakka buufate arsii kamtu baalli itti kennee baalatti kennee gabbaasee jechuudha. Kana laaluu qabdan. Wallaahi dogongoraa asirraa warra asirraa sharrii kana dalagaa jiru an tokkicha isaa irra dhaabatu. Warroonni duubaan jirtan rabbiin summii tanaa fi madaa kana mana keessan haaseensisu kanuma rabbiin isinii kadhannanuuti. Rabbiin balaa kana mana kan kee haaseensisu. Zarii kan ta'e rabbiin halkanii ilmoo keessanirraa gammadina akka ilmoo namaa akka raawwatu. Sin arginuu miti. Kan qabattee jabaa fi jabaadhu jettuun jechuudha. Keessaan itti bilbiltee akkas godhu jettee keessaan barreessitu duuba dhokattee jechuudha. Bofa afaa jalaa taate rabbiin summii hin taane qaamaaf qalbii tan ta'e irraan haa baasu. Qotattee hin gahin, horattee hin gahin. Ilmi etadha karatti hambifte kun rabbi ilmoo tan ta'e karatti haa hambisu. Kan ilmoo tan ta'e karatti ilmoo namaa karatti hambisuudhaaf kana dalagaa jirtu duuba dhaabattee jechuudha. Wallaahi wallaaltonni asirraa donqooronni asirraa hundisii ijoolleen asirraa argitu tunniin Jaalfadiiloo nama keessaan itti dhiyaatu ta dhabde hin jirtu. Hundisii nama keessaan itti dhiyaatu qabdi. Hundisii nama keessaan baloo jedhuun qabdi. Keessaan jabaadhaa jedhuun qabdi. Ka gaafa deemtee harargeen tumamtu mana wayiitti fidanii viidiyoo itti sheer godhan qabdi. Ka gaafa arsiin tumamtu fidanii itti sheer godhanii jabaadhaa jedhanii qabdi. Hundisiidhaa nama duubaa qabdi jechuudha. Argite niitiin kan ta'e kan uffaana haa qabalu. Akhiraa qofaan isin eegini addunyaa irratti rabbiin isinirraa haa qabalu. Addunyaa irratti summii jechuudha. Summii rabbi nu keessa kaa'e jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu hojii mataa keessanii akkam ta'e waan ofii biyya dasbara jiraatteef ati balaa jalaan nagaa hin baatu. Balaan aynaan itti mana keesseenti. Dhuguma rabbiititti warri dasbara irraa boo'eemu jira. Maaliifii fi leenca darbitanii giiftii kennitanii ja'ameeti. Dasbara gujaan cufaa waliin nu qabaa jechuudha. Balaan xiqqaa fi guddaa hin qabdu biyya tana jiraatteef ati balaa jalaa hin baatu ilmootee rabbi sirraa jallisa. Dhukkuma hin jirreen rabbiin mana si hidha. Jazaan kee hara fadheen sii deebi'aa jechuudha. Amma ilmaan keenya rabbiin nu waaqa ceelchu jennee. Waan ajaa'ibaa fiduu ni dandeessanii waan biraa fidaa nagaan nu turaa hunda keessanuu hedduun isin jaaladhaa. Yeroo gaarii qabaan dhaabbalee kiyya wallaahi hedduun aaree ture mataan dhukkubuu ture amma waa xiqqoo wayyaa ofirraa baase yeroo gaarii waan ofiitiyya aboroshiidaa sinaaf fi warri as dalagatan. Faadiloo seera haaree bahee kan agartee keessaafuu isin ijoolleen biyya arabaa jirtan akka gaariitti ifirraa hubachuu qabdanii jira. Badiin isin ala gootan biyyatti isin gaafatan. Kana barbaadna nuti amma jaanii miciyoo. Jira waan kanatti ragaasanii jiranii ni agartan miciyoo shamarran direedhaadhaa arrabsite san. Of course. Seera irratti oolchanii jiru. Ani amma ndiisu gaafa namni san biyya seene
Miidiyaa irratti bakka hunda irratti ijoolleen akka viidiyoo footoo isaanii maqaa isaaniitiif ganda isaaniitiif wajjin akka liistii teelegiraama irra naa erganii godhaan ijoollee biyya arabaa hunda abbaa. Jaarsaadiloo alattiiwuu iskuwaata asirra taa'ee waa'ee biyya teenyaa saba nama wal dhoysisu saba wal ficcisiisu seeratti baafatanii jiran. Achirratti dhaban uma qabaan pilaanbiin warra keessan sii qaban yoo ati hin dhufu. Akkanatti murtaawee jira. Biyya biraa kadheetan hin qabdanii ka biyya alaa jirtan martinuu waan kana quba qabaadha. Itti gaafatamtan, itti qabamtan, ittis ni hidhamtan. Akkasii yeroo gaarii hundi keessan. Fooloodha bara rakkoo foolooti bar namni maatii ofiitii fuudhiphataa jiru hin jiru. Osuma wal ta'ee na dhageeffadhu jaalfatiilo warri asirraa kun wal ta'ee namuma 50 takka namni yaada qabu walitti dabalamee gizee takka jechuudha. Bakkuma isaa waan badaa dalaganitti akkaawunti isaa dhapharra godhanii wallaahi takkittiin isii ol deebitee asirra waa dubbattu. Takkittiin isii waa dubbattu. Itti dhiisi waa'ee abiyyiitii fi waa'ee biyyaa sadarkaa biyyaa san. Eessaa galtii miti. Gaafa galti waan orraan galti gaafa galtee achumaan bishaaniin dacha'aa jirti. Waan biraa hin godhan manuma bana waan qopheeffataniitu maanii sa'aatima takka daqiiqa takka keessa riippoortii goonaan akkaawuntiin jiraa sun dhab jedha. Deeganaa gadi deebitee amma wallaahi badiin takka hin dalagamtu gaafa Oromoo walii galtee kana goote. Namuma shantamaan walii galee kana goote. Waan ofii guyyaa haa qabannu akkaawuntii liistii baafannee irra cufuu qabnu liistii baafannee laayifii seennaa guyyaa akka nama geema guddaa qabutti boru galgala akkaawuntii kana gubuuf waan deemnuuf Oromoon takka nurraa naaf hin aanneeti beeksisa goone laayifii gatteenye jedhamu. Namni 50 yeroo takka jedhee bara akkaawuntii amma keessattuu fooloo xixiqqaa kanneen jechuudha fooloo 50 60 kana daqiiqa takkatti hayyama tiktookii irraa gaafatanii riippoortii godhuuf namni 10 namni 5 gaya bara. Waan guddaa miti jaalladhi. Cufnaa gurgudduma warruma gurguddaan baana duraan warra gurguddaa fakkeenya ta'a isaan sanirraa cufnee xixiqqaa fakkeenya ta'a gurguddaa sanuu akka cufne. Wallaahi yoo kana godhan malee jechuudha biyyatti akkana goona maal goona dagadhaa waan akkana kana dhugaadhaan waan kana yaadnee irratti hojjenna taanaan waan kanarraa hojjechuu qabna. Bakka kunoo haadhaa buubaatuni warri gurguddaan foloora qabu ni cufna irratti anaa isinirra cufaa kunoo isin sodaadhu isiniif hin hima isinii muttiin jiraasa. Ana isinirra cufsiisaa isinirratti isiniin jiru. Baada bu'ii bar oofisaa jira oofisa tiktookaas London jira dhaqee irra cufsiisuu hin danda'amu iddoo isaanii umrii isaanii akka isaan tiktaak hin banannetti fuula isaanii akkana kireet godha. Kana siin jedhama. Lamuu fuula saniin akka tiktookii fayyadamne fuuluma saniin. YouTube jechuun YouTube oofisa biyya tana keessaa qaba Facebook ni oofisa biyya tana keessaa qaba TikTok oofisa biyya tana keessaa qaba. London jira narraa fagaataa fi malee Abbas waan inni godhe hojii isaa translate ifiifuu translate qaban isaan warra turjumaanuuf anis translate godhee fi wallaahi TikTok hin fayyadamu fuula isaa iskaan godhan TikTok hin fayyadamu maqaa fadhe waan fadhen as baanaan dirgim irratti kanarra walii galuu qabanii sin jedhe bar dhugama dhiinni haadha miskiina garaa si nyaata. Anuma abiyaatii eegala waan ofii nama tokkoon hin eeggannu waan akkana. Ilmoon tun xiyyataa ta'e hoo jettee yaadda taanaan waan kana irratti gadi fageenyaan hojjedhaa waan harka keessan jiru waan daqiiqaa 5ti dhugama waan kana irratti hojjedhaa.